Hi guys, akkam jirtu. Guyyaa kana immoo aappii Clip Collabs warra fayyadamaa jirtanii fi deebii gaafa akkasumas illee wantoota update ta'an wantoonni haaraa karaa ittiin qarshii argachuu dandeessan siistemoonni babbareedoo fi baay'ee tokko faayidaa qabeessa ta'an isiniif dhufanii waan jiraniif isa isinitti agarsiisuudhaaf feetiin jira. Kan kun akkuma screen irraa agartan qarshii hedduu karaa ittiin argadhaatii jiru siistemoota baay'ee kanan isiniif himu ta'a jechuudha. Egaan aappii Clip Collabs namoonni fayyadamaa hin jirre amma dirqama fayyadamuuti qabdu. Sababni isaa immoo hanga doolaara 200-300 irraa hojjechuu kan itti dandeessan aappii ajaa'iba ta'edha. Egaan waa'ee application kana kanaan dura viidiyoo hedduu isiniif hojjedheetiin jira. Guyyaa kana immoo aappichi wantoota hedduu update godhe waan jiruu fi anis viidiyoo haaraa isiniif hojjechuuf dirqameetiin jira waan ta'eef hanga xumuraatiin waliin taatii daawwadhaa baay'ee tokkotti irraa fayyadamtuun isin jedha. Wantoota hedduu of keessaatii fooyyeffatee jira jechuudha. Qarshii karaa ittiin argachuu dandeessan karaalee hedduu of keessaa qaba jechuudha. Egaan waan hundumaa dursitan jechuudha aappii kana update godhachuu qabdu jechuudha. Update akka gootaniini yookiin immoo warri kanaan dura akkaawuntii banatanii hin beekne yookiin kanaan dura itti fayyadamaa hin jirre akkamitti akka banattan akkamitti akka itti fayyadamtan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedheera. Linkii isaa description box jalaatii argattu. Aappii kana linkii isaa description box jalaa argattu. Maqaan isaa Clip Collabs jedhama jechuudha. Akka gara application kanaa dhuftanii akkaawuntii banattaniini kun akkuma agartan jala kanarraati rewards kan jedhu kana tuqaatii gubbaa kanarraa redeem kan jettu ishee kana tuqaatii koodiin isiniif kaayee itti galchaa. Sababni isaa immoo level 25 irra ga'ee waan jiruu fi kaampaaniin Clip Collabs kun wanta na badhaasanii qabachuudha. Namoonni hordoftoota koo ta'anii liinkiin kaayee fi koodiin kaayetti yoo fayyadaman hanga doolaara lamaanii badhaasamu waan ta'eef wanti isin gootan koodiin isiniif kaayee fayyadamaan isiniif kaayetti fayyadamaa gubbaa kanarraatti redeem kan jettu kana tuquudhaan ishee kanarratti koodii isiniif kaayee isa kana ni galchitu jechuudha. Kun akkuma agartan koodii kana bakka kanarratti galchitaniitu jala kanarraa redeem rewards ishee jettu ishee kana ni tuqtu jechuudha. Hordoftoota yaasaniin booda doolaara keessan direct fidee dhufeetu iddoo kanarraa isiniif kaayee jechuudha. Koodiin isiniif kaayetti okay akka gara application kana dhuftaniif jalqabarratti gaa update inni isiniif fooyyateetti jiru isaan kan jedhu ilaallaa jechuudha. Fakkeenya gubbaa kanarratti yoo agartanii kun injiru ture reefu haaraa kan dhufedha. Search YouTube jedha jechuudha. Akka application kana keessa dhuftanii kana yoo tuqxan amma fakkeenyaa fi Elsaayitek jedhee suun search godhe jechuudha. YouTubera abbaa barbaadan search gootanii argachuuti dandeessu. Kun akkuma agartan chaanala koo naaf fideeti jira. Chaanala koo kanarraati bu'aan argadhu maalidha kan jedhu ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf isin bakka barbaadan teessanii chaanala koo isa ta'u chaanala nama barbaadan search gootanii argattanii viidiyoo nama sana addan irratti jechuudha. Kun akkuma warra kana gadhiisuudhaan qarshii irraa argachuuti dandeessu jechuudha. Akkamitti kan jedhuun isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf YouTube irratti viidiyoo jaallatan tokko argitanii dhuftanii karaa kanaa search gootanii argachuu ni dandeessu waan ta'eef amma viidiyoo kana nan tuqa jechuudha. Achi booda kun akkuma agartan jala kanarraati bookmark to my personal page kan jedhu jirti. Ishee kana tuqeen akkuma agartan viidiyoo kana nan gadhiisa jechuudha. Qarshii irraa argadha. Amma kunoo raanii naa godhaatu jira. Akkanatti ergini naaf fide kunoo as keessaa immoo teekinooloojii yoo ta'e waa'ee teekinooloojii barsiisa yoo ta'e teekinooloojii nan filadha. Saniin booda next godheen upload godheen qarshii viidiyoo namni hojjetetti irraatii birrii argadha jechuudha. Egaan kan chaanala koo irratti isinitti agarsiise beekaadha. Garuu isin immoo chaanala nama barbaadanii viidiyoo nama barbaadanii osoo viidiyoon hojjetiin hashtagii barbaadan itti barreessitanii kun akkuma agartan akka barbaadanitti teekinooloojii barbaadan itti barreessuudhaan qarshii irraa argachuutii ni dandeessuun isiniin jedha hordoftooti. Akka itti barreessitanii jala kanarraa upload kan jettu jirti ishee kana tuquudhaan viidiyoo namni hojjetu osoo ittiin dhamain otoo ittiin dhiphatiin salphaatti upload haala baay'ee salphaatti viidiyoo namni gadhiiseen haala kanaatiin qarshii argachuutii ni dandeessu. Egaan kunoo viidiyoo upload gootanii gadhiistan irraa akka qarshii argattaniif dhiistanii iddoo kanarraati ilaaluu ni dandeessu. Kunoo amma kanaan dura viidiyoon gadhiisedha jechuudha. Bakka kanarraati viidiyoo qarshii naaf argamsiisaati jiru jechuudha. Sekeendii muraasa gidduutti viidiyoo nama barbaadanii viidiyoo kofalchiisaa viidiyoo YouTube irratti agartanii haala kanaatiin gadhiisuudhaan birrii irraa argachuutii ni dandeessu. Kanaaf dhama'uu yookiin immoo viidiyoo jechuun isin barbaachisu as keessatti egaa kunoo akkuma faranjoota warra viidiyoo nama kofalchiisan viidiyoo nama barsiisan wantoota garaagaraa kan nama gadhiisuutii ni dandeessu jechuudha. Saniin booda qarshii irraa argattu. Okay, gara steepii lammaffaatiin isin dabarsaa. Bakka kanarraati kunoo ishee mallattoo kana ni tuqxu jechuudha. Kan akka tuqxaniini viidiyoo waan ilaaltaniif duwwaa badhaasa isiniif kenna jechuudha. Kunoo akkuma agartan viidiyoo sa'aatii lamaffaa yeroo isin ilaaltan claim akkasiin gootaniif isin gaafata as keessa lixaatii. Kunoo akkuma agartan ishee kana claim godhaatii. Qarshii yookiin immoo badhaasan isiniif kennee fudhachuu qabdu jechuudha. Watch video kan jedhu kana yoo tuqxan yeroo isin viidiyoo ilaaltanitti inni isiniif lakkaa'ati deema. Viidiyoo yeroo ilaaltan
immoo kan inni isiniif kaffaluu isaa beektan jala kanarraati isiniif lakkaa'atii deema jechuudha hordoftootiyya. Kun akkuma agartan sekendii ishee kanaa gara kanaatti naaf lakkaa'atii deema. Sekendii 20 gidduutti qarshii amma isiniif lakkaa'e amma isiniif argamsiise kan isin argattan immoo reward kan jedhu kana keessa dhuftaniitu kun akkuma agartan iddoo kanarraati isiniif baasaa jechuudha. Okay, amma immoo update isa kan biraa yookiin immoo wanti haaraan dhufe maal isa jedhu salmaffaatti isin dabarsaa jechuudha. Kun akkuma agartan iddoo kanarraati free kan jettu jirti. Free kan jettu kana innaa isin tuqxan wanti isin argattantu jira jechuudha. Namootaaf yeroo sheerii gootanitti amma fakkeenyaaf an levelii 28 irra ga'eetiin jira jechuudha. Levelii 28 irra waan ga'ee jiruu fi hordoftoonni na jalaallee narraa fayyadamaa ni ta'u jechuudha. Sababni isaa immoo yeroo garagaraatti fakkeenyaaf namoota koodii fayyadamanii fi qarshii fooyya'aa akka isaan argatan ni taasisa jechuudha. Sababni isaa immoo namoonni appilikeeshinii kana fayyadamanii fi gorsa kennee waan hin jiruuf jechuudha. Kanaaf akka kanatti yeroo isin namootaaf sheerii gootan liinkii keessanii yeroo namni seenan isaanis irraa fayyadamu isinillee irraa fayyadamtu jechuudha. Okay, amma immoo gara abdeetii isa kan biraattan isin dabarsaa. Kun akkuma agartan siitingiin kun hin jirtu turte jechuudha. Reefuu haaraa kan dhuftedha. Kanaaf ishee kana tuqaatii kun akkuma agartan haala kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Kunoo akkuma agartan birrii tolaadha jechuudha kan inni isiniif kennu. Iddoo kanarraati akka isinitti taphattantu jira jechuudha. Free chance kan jettu jirti. Ishee kana yoo tuqxanii yeroo jalqabaaf gaafa seentanii anamma taphadhe waan hin jiruuf naaf kaffalee jira jechuudha. Al takka ni argitu jedheeti yaada. Kanarraa boonasiin ni jira jechuudha. Kana ni tuqxu jechuudha. Bakka kanarraati ishee kana laakii rool kan jettu jirti. Laakii rool kan jettu kana irraa isin tuqxan akkuma agartan rool kan jettu ishee diimtuu kanarra ni tuqxu. Kun akkuma agartan no more chance naan jedheeti jira anaani garuu immoo isiniin kan inni jedhu akkasumatti jechuudha. Ashaangullitiin kun gara kanaanii dhufti birrii badhaasa argachuu ni dandeessu. Namoota birrii as keessatti argatan immoo iddoo kanarraa ilaaluu ni dandeessu. Saantimaanis birriyaanis iddoo kanarraa gabaasa godhaatii deema jechuudha. Kanaaf kana roolii gochuu hin dagatiin isiniin jedhootiyya. Egaan bakka kanarraa immoo spiin kan jettu kana taphachuuti hin dagatina. Baay'een keessan kana dagataatti jirtu. Spiin kan jettu kana innaa isin tuqtan atiin isin baasa as keessaatii gaa spiinii meegaa isiniif kenna jechuudha. Kana taphachuu hin dagatina. Kan amma fakkeenyaa fi viidiyoo play gootanii sekendii 20-30 fi mastaaqiyaa isaan ilaaltanii achi booda spiin gochuudhaan hanga doolaara tokko as keessaa badhaasa argachuuti ni dandeessu jechuudha. Okay, dhumarratti kan inni isiniif himu immoo akkamitti akkan saantima tolaan argachaa jiruun isinitti agarsiisa jechuudha. Saantima tolaan akkamitti akka argachaa jiruun isinitti agarsiisa. Maalan godhaa kunoo akkuma agartan gara Play Store dhufa aappii kanadha jechuudha. Kan inni daawunloodii godhu saantima tolaan argachuuf kan akkan daawunloodii godheeni kana install nan godha jechuudha. Achi booda gara kana dhufeen kana enable nan godha jechuudha. Kana enable kan jettu kana nan tuqa. Achi booda akkuma agartan kana naaf fida jechuudha. Mallattoo kana naaf fida. As keessaa cufee beetan gara Clip Labs application deemeetan iddoo kanarraati viidiyoo natti tole tokko play nan godha jechuudha. Saayitii an bilbila koo bukkeen jirretti ittiin fayyadamnetti maalan godha viidiyoo tokkorra dhaqeen bakka kanarraa tuqee play kan ta'u yeroo takkan ofiisaa of banuudhaan taasisa jechuudha. Siistama kanaan dura isinitti agarsiisin ture garuu baay'een keessan itti fayyadamaa jirtan natti fakkaata. Kana yeroo irraa fullee play godheetina jechuudha kan irra fu. Amma viidiyoon kun kan dheeratu daqiiqaa 6 fi sekendii 15 jechuudha. Amma viidiyoo kana taa'ee ilaaluun nan barbaachisu jechuudha. Kanaaf maalan godha viidiyoo sana daqiiqaa amma inni dheeratu ni ilaala jechuudha. Iddoo kanarraatti viidiyoon kun immoo daqiiqaa 10 fi sekendii 29 dheerata. Kanaaf daqiiqaa 10 booda ofii isaatiin akka inni moobaayiliin koo play gochuu waan danda'a jechuudha. Kana gochuufis mallattoo siitingii kana nan tuqa. Achi booda kun akkuma agartan sekondii fi daqiiqaadhaan jira. Daqiiqaa viidiyoochi kan inni dheeratu daqiiqaadhaanidha yoo ta'e minutes kan jettu kanarra kaa'inanii daqiiqaa 10 booddee akka inni naaf play gochuu waan danda'a jechuudha. Amma daqiiqaa 11tti guuteeti jira. Saniin booda seevii nan jedha. Kun akkuma agartan yerootti gaa taa'ee ofiisaatiin play ni godha. Kana jechuun egaa saayitii bilbilli koo caalmadhee lafa taa'utti qoodaan hojii kan biraa hojjechaa bilbilli koo zim jedhee taa'u akkanatti qarshii naaf argamsiisa jechuudha. Ofiisaatiin play godha. Sim itti bootii isin barbaachisu kun akkuma agartan play ni taasisa jechuudha bakka kanarraa. Kanaaf akkanatti itti fayyadamtuun isin jedha appilikeeshinii kana immoo egaan kun akkuma agartan wantoota hedduudha kan inni of keessaatii qabu. Riwaardii hedduu of keessaa qaba. Yeroodhaa gara yerootti fooyya'aati jira. Egaan viidiyoo namaa gadhiisuudhaan akkasumas immoo saayitii dhuunfaadha. Egaan dhumarratti immoo wanti isiniif himeetii ba'u jechuudha. Qarshii hojjettan hundumaa kan isin argattan gubbaa kanarratti jechuudha. Gubbaa kanarratti kan isin argattanii ishee kana amma fakkeenyaaf doolaara 6 fi saantima 50 jechuudha kan inni amma qabu. Withdraw godhee waan hin jiruuf jechuudha. Withdraw isa gootan immoo eessa argattu kun gubbaa kana keessaati argattu. Obsa bilbilaa keessan itti galchuudhaan isiniif ni kaffala jechuudha. Gubbaa kanarraa akkuma agartan mobile recharge jedha jechuudha. Mobile rechargeedhaan fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf doolaara 10 yoo akka bilbila keessaniin isiniif kaffalamu taasistanii
kan isin argattan yeroo ammaa birrii 420 olidha jechuudha kan isin yeroo ammaa argattan. Teeleen immoo birrii 400 isiniif dabala. Birrii doolaara 10 as keessaati yoo baafattan birrii Itoophiyaa birrii 800 ol argattu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko gammachiisaadha jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana teeleen badhaasa hedduu kennaa jira. Hin shawwadaminaa isiniin jedha. Koodiin isiniif kaa'e immoo fayyadamaa. Kan isa keessanitti hin fayyadamnetti immoo siistama appilikeeshinii kanaan fayyadamuutii ni dandeessuun isiniin jedha. Hordoftootiyyaa liinkii appilikeeshinii Clipclaps ittiin birrii argattan kana description box jedhan isiniif kaa'a. Koodiin isiniif kaa'a lamaan saayyuu jechuudha. Komentii jalqabaarraa isinii argattu yeroo itti aanu deemnee galagaruutti nagannaaf turaa isanan jaaladhaa isanan kabajaa. Bye bye.